yookaan balaa hiriyaa xiyyaatiif balama isheetiif abbaan manaa koo takkaayyuu kan urufa bulee hin beekne har'a urufa deemee badhee bulee amma haga ammaa itti bakka inni jiruyyuu kanan hin beekne baay'ee ulfaataadha. Bilbila isaa cufatee jira. Bakka inni jiru hin beeku. Eessa jedhee akkan barbaadus wallaalee jira jechuudha. Baadiyyaatti bilbilee jenna warratti bilbilee jenna miidiyaa irratti maqaa nan balleessin. Adabadhuu taa'e. Siin jedhi sitti hime. Sammuu na zoorsite sila. Sammuu na zoorsite. Sammuu waan biraa na yaaduu dhiiseera ammaan. Maaltu si hafeen jedhe beeyaan amma silaa wal lolchiiste kinoo haga ammaa sa'aatii kanaatitti jibbitee anaa miti kan isaan si wal lolchiise. Hojii kee ammallee hojiin kee isaan wal si lolchiisuu miti ganaa gudii argita jechuudha. Wanta jiru hundumaa gadan guura. Ofii keetii qooftee ofii keetii diddee siriidhaan kaaddawaa hundumaa waan ta'eef. Ani immoo isa kana seeranan si gaafadha biyya keessatti. Seeranan amma si gaafadha nama sitti bitee jechuudha. Erga na diddee, erga amanuu diddee. Risiitii sitti agarsiifnaa waraqata naan jettaan naa ta'e. Abbaan miliyoon immoo akkattan ashkarakkaraa jiru argite bakka inni jiru immoo nan beekaan. Bakka inni jiru nan beeka. Biyya Arabaa taa'een akkanatti abbaa manaa keelaa akkan barbaadetti ashkarakkaraa jira. Walee nanyikko waleedha minan barre malee ati agarraa nan barree jechuudha. Amma na bari ijji gamnaa dura buucheedha Oromoon. Ani si dura boo hundi dee miidhamtuu fakkaattee gizee jettu kana hin qaanoftu yookaan addu kana hin qaanoftu mee xiqqishuma shii amani. Anis barbocee miti makaraa kiyya dhiigatu feetanan fide kan ati eechaa fidda dargaggeecha booletti si eegisantu sirraa guurrate silaayi. Dirribaan bari jaanin argine waan ati guurtee galte. Nama biraa booletti qaxaratte isatti erga meeshaa tarakkabdeen booda inni si kaannan mee kaleessa jedhatte. Kaleessa gizee abbaa miliyoon dhiistee nama biraa irratti janajjantu sanii kunin dhufa sinisteetti fakkaanne bushaa dhiiste ka bareedaa filachuu dhatte. Abbaan miliyoon jaarsa ta'ee jira daa'ima filachuu dhatteeti salphattee jennaan har'a abbaa daa'ima keetii ta'uun har'a sitti mul'ate. Gizee kaleecha waan hin taane hojjettu sammaa sitti mul'achuu dide. Ragaa qabdaa birrii fi ergu ragaa guutuun qabaani kun risiitiin as jira naarka jira. Akkamti birrii Saudi Arabiyaan irratti ergite Dubaayitti ergite maal Dubaayittiin ergisin jedhanii Itoophiyaatti nan ergisiifne asiin akkaawuntii kanarratti erginaan jette akkaawuntii naaf hin kennine. Soba jedhi kanas gadi ba'i. Soba jedhi. Ishee innaa amma ati soba jettu kompiitarri gadi zaraggafa jechuudha. Karaa seeraatti si gaafadheen kompiitarri takka lamaan gadi zaraggafa. Yoo amante ammuma amanta. Sanii miti yoo jette gara seeraa ol dhaabuun keenya waan hin oolledha. Ani agarra nama tokkichatti nimne warri biyyaa yoo miidiyaa kana daawwatan arguun isaanii oola. Garuu ani nama tokkotti nimne amma karaa seeraatti ol dhaabuun keenya waan hin oolle natti fakkaachaa karaan ati deemaa jirtu kun jechuudha. Ani immoo ragaan farkaa qaba. Maallaqni akkaawuntii keetii irratti gale immoo ani osoo hin taane kompiitarruun yaasaa jechuudha. Galee kompiitarruun baasa. Yeroo baay'ee shamarran biyya Arabaa maallaqa nama tokko irratti erganii kaaddamu narratti hin ergine jedhu. Maallaqa san karaa ittiin amansiifatan dhabanitti itti dhiisu. Garuu akkaawuntii irratti ergite saniin kompiitara keessa yoo laaltanii maallaqni sun galuun isaa kompiitara keessa akka ba'u ijoollee baay'een hin beekan jechuudha. Garuu kompiitarri takka takkaan gadi guura jechuudha. Takka takkaan seera bira ol dhaabanii akkaawuntii san irratti maallaqa galchuu akkaawuntii irratti galchanii fi karaalee ittiin galcheessan baankii ittiin galcheessaniin resiitii of harkaa qabaannan kompiitarri ni baasaa. Maafi mushkilaa habiibtii koo maafi mushkilaa. Abbaa miliyoon immoo dhiisi iddoo jirus bakka jirus nan beeka jechuudha. Akkanattan ashkarakkaraa jira laalaan intalli qacoon tun ashkarakkaraan jira asuma taa'ee.
waleen hin yukkoo. Har'a akkana. Echa dhatte kaleecha gizee waan kana raawwattu echa dhatte. Bilbila bittee kinoo bilbila tokko E12 sii bitee GB 28 raamiin isaa 4 tokko E16 sii bitee innillee raamii 6 GB'n isaa 28 dha. Bal'inni isaa saganaa tokkommoo hawwaawwiidha naan jettee bilbila 3 bituu kee afaan keetiin natti dubbatte jechuudha. Anis itti gammadee tanan baay'ee gaariidha jedhee itti gammadeen fudhadhe. Har'a immoo echa birrii asiitiin sii kaffale kaa. Sitti maan jiru birrii asiitiin sii kaffale birrii keetiin Dubaayii bitte. Kanas kaadii lakkiin binne ani jedhe. Bilbilaan ergan galanneeti maaldhaaf viidiyoo nu hojjechaa hartareem. Bilbila ammaartee galtee maa sobdaa. Meeshaa kaawwan illee ammaarteetuma galte bakka itti gatte situ beeka. Bakka goote situ beeka. Maaf jaanjuftee ati. Innaa ani badii tokkollee hin qabu. Dhugaan siniin jedha ani badii tokkollee hin qabu. Namoonni waa'ee kee nu banneef naan lolaa jiru. Sanummoo dulloome jaartii waggaa 57 ta'een jira. Umurii kee ol naasissaamee dhibbatti illee ol naasissaamee naante. Carraa umurii sanii doon argadhe akkuma afaan keechanii naaf haa godhu. Carraa umurii sanii waaqayyoon naaf haa kennu. Waggaa dhibbatti ol naasissaamee jaartii waggaa 100 naan jedhaame. Dulletti waggaa 100 naan jedhaame. Dullettiin illee yeroo ammaa dulletti waggaa 80 bar qeerrootti heerumaa jirti ijoollee. Daa'imman kanatu lafatti hafaa jira. Deebi'aati immoo dhirsa gaarii kan argachaa jirus dubartii bushooftuu. Bareedduun bari kinu akkuma amma bareedduudha jettanii haa jettan kan osoo kaan laaltu kaa wajjin odoo xawal jettu jireenya ishii balleechiti bara. Bushooftuun tun immoo nan bushaa jetti laal tokkicha ishii maaragaan qabatti. Maaragaan qabatti bushooftuun tokkicha ishii. Bareedduun garuu odoo gamana xala'uun jettu dhiirri sitti baay'ata kaa bareedduu sanatti beerakkoodha. Kun sin gaafata sun gaafata jedhe kam akka walii qabattu addaan wallaalti baata amma kan akka intala tanaa jechuudha. Ishiitu nama kam akka addaan qabattu walii wallaalti. Dhumarra garuu biyya Arabaa gizee jirtu ani hin heerumne dhirsan qabu guyyaa tokkicha akka abbaa manaa qabdu natti himteen beektu garuu wal barree biyya kanatti wal barree wal wajjin turree waggaa dheeradha jechuudha. Guyyaa tokko tasaasoftee abbaa manaa nan qaba daa'ima nan qaba naan hin jenne jechuudha. Mucaan kun hin bareedaa mee laalime. Mucaan kun hin bareedaa mee laalime jettee suuraa dhiiraa 100 guyyaa guutuu narratti ergaa oolti. Ani immoo dhugumaan abbaa manaan qabdu se'ee tanani shaggaadha garuu kaa ollaaniidhaan nama baruun kun booda simmii dhufaa hin jedhaani jechuudha. Na odoo gamana xawal jettu osoo gaman xawal jettu hundi ishiitu irraa godhaniiti lafatti ishii gatanii har'a immoo shukuk jecha abbaa manaa abbaa daa'ima ishii ta'uu daa'ima ishii guddisee har'aan ishii dhaga'ee fi shukuk jechaatti galte jechuudha. Abbaa manaa ishii ta'e hamma hin mormitii fi kaleecha barii abbaa manaa ta'uudhaan raaffatteerti doo argitanii. Tana nama seetanii ani immoo bushooftuun laala. Bushooftuun tun mirgaan galtiin beektasini. Shamara bushooftuu jechuun tidaarii mirxii keessa seenti. Isin hin beektanii waa'ee hojii bushooftuu. Waa'ee hojii dulletti jaartiin har'a qeerroo waggaa 25 heerumaaru. Isin warroonni bifa qabdan warroonni bareedanii osuma dhiira 100 wajjin duuba utaaltanii harka duubatti jettudha. Galee miti jettu. Bushooftuu akkattas hin jaaladhu warri bushooftan. Ani nan bushaa jedhame akka walee kanatti warroonni fokkattuun akka walee fokkattuun bakka bushooftuun akka walee kan bifa namaan ishee micoomatan bifa namaan qabdu akka namaan jirtu umuriin ishee waggaa 27 guute maaluma ishii goone mucayyootan maaluma ishii goone dulloomte kunoo manatti hafte warra irratti hafte namni ishii ilaalu hin jiru. Waggaa 57 guutte hay micayyumatan maaluma ishii goona wajjiin rakkannila hayye kan harreen qabne gaangee namaa tuffatti jedhan kan waleen geenye walee qeequuf deemti. Wanta waleen dubbattu kana jechoota ishii keessatti akka barumsatti keechaa fudhadhu malee walee qeequuf walee qeexxee dhiistee feetan ol nagaragalchitanii feetan gadi nagaragalchitanii tanan irraa fuutan itteedha.
walee dhugaarratti dhaabbattee likkii namatti himti. Waan takkaan itti saalfattu intala tana. Intala baalagittii tana. Intala ishiirra guraa jirtan tana. Hojii ishiin beektasini. Natu beeka hojii ishii takka takkaan. Ganaan gadi guuraa hojii ishii ganaan gadi guuraa. Ofii ishiitii na tuttuqaa jirti ganaan gadi guuraa. Ganaan poolisiidha biyyatti ishii qabsiisa. Ganaan gudii ishii godhan argitu. Ganaan poolisii ishii abbaa dirribaa jechuudha. Abbaa miliyoonuu kan ishee isaatiin natti fakkaata. Shakkaan jiran maali? Ani shakkii guddaa keessa seenan jira. Intalli tun intalaa miti jechuudha. Abbaan miliyoon amma bakka inni dhaqe nan beeka. Bakka inni deeme hunda nan beeka. Ishiin garuu hin beektu. Eecha akka jirus nan beeka. Amma isaa immoo dubartii mirxii isaa barbaadaaf hin jira jechuudha. Kan ishii lama deebitu barbaadaaf hin jira. Tun xawal waalleen hin taatu fi jaalattanii jibbitanii. Xawal waalleedha tuni. Intalli tuni xawal waallee hagana hin jedhamne jechuudha duu argitan. Hagana hin jedhamtu waan takka. Xawal waallinnatiin ishii wee isinitti fidin. Ganaan qoricha ishii qutaaf. Ana waleedha. Ana tujaara tana. Ana walalaa tana. Ana siifan godha gana.